Nageenyi kennaa isin haadha qabuu kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo isinitti himaa Ansara Isabaatiin. Har'a ganama maatiin maanguddoonnii fi abbootiin amantii Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalataan haala hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataa irraa jiran ilaaluuf Qaallittiitti argamanii turaniim. Haa ta'u malee manni hidhaa Qaallittii ol isaan galchuu didee sa'aatii dheeraaf ala dhaabee kan ture yoo ta'u abbootiin amantii sadarkaa Oromiyaatti jiran haala jiru tasgabbeessuuf jecha warra mana hidhaa kadhatanii namootni muraasni ol seenuun kan danda'an ta'us Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa sababa lagannaa nyaataatiin dadhabanii bakka ciisanii gadi bahanii isaan dubbisuu hin dandeenye. Kanumaan abbootiin amantii haala hidhamtoonni kun keessa jiran osoo hin argin deebuuf dirqamanii jiru. Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiinii fi hidhamtoonni siyaasaa biroo Qaallittii jiran Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka balaafamaa amma jirurraa gara fooyyee qabutti akka jijjiiramu haalli qabiinsa maatii hidhamtootaa akka fooyya'u gaafachuuf lagannaa nyaataa erga eegalanii har'a guyyaa 5ffaa qabatanii jiru. Abbootiin amantii fi maanguddoonni muraasni ol seenuuf hiree argatan Jawaar fa'aa soorata akka nyaataniif dhaamsa itti erguun kadhachaa turanis hidhamtoonni siyaasaa kunneen garuu hanga sa'a kanaatti nyaachuu didanii jiru. Karaa Hamzaatiin dhaamsa erganiin nuti garaa keenya guuttachuuf miti kan qabsoone kaayoo keenya irratti du'uufillee kutannee jirra nuuf hin yaadda'inaa dhaamsa jedhu dabarse Hamzaan akkuma kutaa isaatti ol deebi'een booda akka gaggabee Shamsaddiin himeetii jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argamu ilaaluuf guyyaa har'aa dhaddacha taa'een sababa abbaan alangaa ragaa hin dhiyeeffanneef yeroo dabalataa amajjii 25 bara 2013 yookaan guyyaa borii waaree boodatti beellama haaraa qabachuu isaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Misgaanuun OMN'tti himaniim. Manni murtichaa dhaddacha guyyaa har'aa taa'een galmee himatamtootaa kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argamu yeroo ilaaletti guyyaa har'aa ragaa abbaa alangaa dhageeffachuuf qophaa'aa ta'us abbaan alangaa sababa yeroo tuunatti xinnaatee jedhu ragaa dhiyeeffachuu akka hin dandeenye himeem. Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun garuu himatamtoonni kun waggaa 2 oliif mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu yaadachiisuun waggaa 2 keessatti himata baneef abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuu dadhabuu isaa himatichi ragaa kan hin qabne ta'uu waan argisiisuuf manni murtii himaticha akka addaan kuchisiisu gaafatanii turuu isaanii obbo Misgaanuun OMN'tti himanii jiru. Qeerroon kutaalee Oromiyaa garagaraa haalli hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii kun hedduu yaaddessaa fi sodaachisaa ta'uu himuun uummanni Oromoo golaa goolee afran irra jiru dammaquun hayyoota isaa kana waliin tokkummaadhaan qabsaa'u qaba jechuun dhaamsa wal fakkaataa dabarsanii jiru. Paartii osoo hin taane Oromummaa qaaliin kan walitti nu hidhu ta'uu isaa qabsoo hayyoonni keenya haala Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessa jiru mormuudhaan hidhaadhuma keessa taa'anii geggeessaa jiran irraa barumsa guddaa fudhachuu qabna kan jedhan qeerroowwan kunniin paartii fi ilaalcha siyaasaa qabnu cinatti dhiisne Oromummaa keenyaaf haa falmannu hayyoota keenya dukkana keessatti sagalee waliif ta'aniif nuti warri ifaa keessa jirru sagalee haa taanuuf jechuun dhaamanii jiru. Ijoo biraatiin Harargee bahaa aanaa Haromayaa Araddaa Biiftuu Gadaa Calleessaa Gandaraaree jedhamuun beekamutti humnoonni sirnichaa dargaggoo tokko rasaasa itti dhukaasuun lubbuu isaa galaafachuu maddeen gabaasaniim. Haaluma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa naannawa magaalaa Dambidollottis maqaa shanee wajjin qunnamtii qabda jedhuun humni addaa poolisii Oromiyaa dargaggoo tokko akka ajjeesan jiraattota naannichaa jidduu qarreen takka bilbilaan OMN'tti himteem. Godina Arsii aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaatti caasaan bulchiinsa biltsiginnaa deeggarsa gabataa lahagar jedhuun uummata rakkisaa fi hiriira deeggarsaa Abiyyi Ahmad irratti dirqamaan argamuu qabdu jechuun uummata hiraarsaa akka jiran odeeffannoon OMN dhaqqabee ni mul'isa. Arsii magaalaa Itayyaa keessatti haaluma wal fakkaatuun uummata irraa birrii sassaabaa kan jiran yoo ta'u nama hin qabu jedhe ammoo maqaa baa'oo shaneetti maxxansaatii jiru. Kana malees kibxataa fi roobii dhufu ijoolleen teessan hiriira deeggarsaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad irratti mormii dhageessifnaan reeffa isaanii akka guurattan beeka jechuun maatii dorsaa akka jiran jiraatan magaalaa Itayyaa OMN'tti himeetii jira. Wayita hooggantoonni siyaasaa Oromoo kanneen akka obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi kanneen biroo mana hidhaa keessatti nyaata lagatanii beelaan uummata isaaniitiif jecha akka malee miidhamaa jiran kanatti uummanni Oromoo akka sabaatti bahee falmachuu qaba jechuun qeerroon godinaalee Harargee magaalota garaagaraa irraa OMN'if yaada laataniim. Haacaaluu dhabnee hayyoota keenya kanneen akka ija teennaatti ilaallu hanga isaan dhuman callisuu hin qabnu kan jedhan qeerroowwan kunniin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa namoonni lubbuu namaa baasan itti hidhaman san keessaa baafamee Jawaar fa'aa biratti deebuun daddaffitti hunduu hidhaa irraa gadhiifamuu qaba jedhanii jiru. Kana ta'uu baannaan fincila kaasuuf yeroon qabnu amma waan ta'eef qeerroo fi qarreen Oromiyaa tokkummaan kaane kan rafaa jiru dammaqee kan taa'aa jiru ka'ee karaa dandeenyu cufaan gahee keenya bahannee hooggantoota keenya baraarachuu qabna jechuun yaamicha dhiyeessanii jiru.
Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatil jiraatan hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiiksisuu fi sochii qeerroon itti jiru akka deeggaran ibsaniim. Uummanni Oromoo magaalaa Siyaatil walitti dhufuun uffata keelloo uffachuun deeggarsa hidhamtoota siyaasaa fi sochii keelloof qaban argisiisaniiti jiru. Oduu ijoo biraatiin hoogganaa fi dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el lafa Tigraay keessaa lolaa jira jechuun karaa Dimtsi Wayyaaneetiin dhaamsa dabarse. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sagalee daqiiqaa 14tti dhiyaatuun ergaa dabarsaniin uummanni Tigraay mirga ofiin of bulchuu isaa qabatamaan waan mirkaneeffachuuf qabsaa'eef lolli irratti baname yoo jedhu lola kana irratti mootummoonni afurii fi humnoonni addaa naannolee afur hirmaatuun isaaniitiin humni wal hin gitne uumamee jira jedheetii jira. Badhaafamtuun Noobeelii nageenyaa kan bara 1991 fi hooggantuun Myanmar Aung San Suu Kyiin humna waraanaa biyyattiitiin taayitaa irraa kaafamuun hidhamuu isii BBC'n gabaaseetii jira. Humni waraanaa biyyattii erga aangoo qabateen booda ibsa kenneen labsii yeroo muddamaa waggaa tokkoof turu labseetii jira. Aung San Suu Kyiin gidiraa fi dararaa musliimoota Burmaa irratti bulchiinsi isii raawwataa ture wal qabatee kabajaa fi beekamtii isiin argattee dhaabbilee idil addunyaa hedduun kan irraa fudhatame yoo ta'u badhaasa Noobeelii fudhattee turtes akka deebiftu dhaabbilee mirga namaatiif falman baay'een qeeqni irratti dhiyaataatii ture. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya ijoon ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'inna isaa oduu keenya idilee keessatti argattu kan isin faana ture Siraay sabaaf gama ogummaa suur-sagaatiin Abdii Jamaaltuun faana ture horaa bulaa deebanaa.